ربي لا في سبي يا كيساني سنفتي جدا كدلغتي تنجتو يرو هندهار كنما يغدچو رسينو دراله يعني سي كنا توري انت يرو هندهار كنما يغدو ديمي دلغتي ونو جدا جتتي يا دكاسي سن قبدي توري اما مالي دكا جيرتن بيكو osoo garuu isin bira dhuftee isin illee irratti jajjabeessitanii irra keessanii waa hedduun gana boruu isin nu deebitee nama gargaaruu dandeetti biyya keessatti amma suuqii 500 600 banattee wanni isin gootu jirtu jireenya biyyaa sanillee kama isin beektan sanii osoo karaa sanii gargaartaniiti ana hedduu natti tola kama wajjin. Ishee yaada faatee jalqaba dhufuu keetiif illee yaada keetiif illee galatoomne umrii nu dheeradhu. Maala katee beeyta tokkoffaa mucayyoon tun erguma mana kan dhufteerra birri takka na gargaaraa hin jennu siigalee waa naa godhaa rakkadheeraa na gargaaraa kanallee hin jennu haasawuma keessa osoo haasofnu anatu gaafatee maal yaaddaa maal godhuu barbaaddaa karoorri kee maali jedhee jennaan Yaasin Oroo weelkaamii Yaasin si galchaa qoy yeroo tokko maal leencoo yaada kennateera waan ta'eef leencoo buusee si galchaa yeroo tokko. Enna ana namni maal godhu erga haadhalleen qabaanne eega abbaalleen qabaanne biyya ambaa kanallee dhuftee umrii ijoollummaa keetiin dadhabdee ofillee miitaa biyyuma kee keessa yoo hojii si uumne dalagattaa jennaan ani maallaqa biyya keessatti hojiittiin uumatanillee hin qabu qarayyuu maakiifaatu si gargaarree biyyaa si baasnee hin dalagattanaan jedhanii jennaan mee osoo ka hojii uumattuuti maal ennaaniin suuqii osoo banadhee hagamsi barbaachanaa haga 200 takkaanii banamaa naan jedhu. Biyya Arabaallee yoo dhufanii hin dalagatan jedhan malee namni salphatti guddatee wannaa jedhu jiru yookiin salpha birrii argatu hin jiru. Ji'aan birrii 1000 takka yoo kabalanii mootiin tun awwal marraadha afaan hin beeytu yookiin dirhama 800 yookiin dirhama 1000 takka Dubaayitti 1,000 birrii 100 takka namni sii kafalu hin jiru. 1000 takka jechuun birrii Itoophiyaa 42 43 ji'aan jechuudha. Wagga birrii 200,000 nu amma sirra waliin guuruuf kana yoo argatu waggaa tokko faggaatee mana madaamii dalagdee dhiigee si jisitee fiddi malee biyya Dubaay dhufan jechuun natsaa fuudhanii birrii namaa kennan jechuudha. Isinii galee anammoo carraa tokko kenneef yoo barbaadde nu birrii kana sii guurraa waggaa takka ta'ee ji'a muraasa ta'ee haa dalagattu yaaltee biyya ofii keessatti. Yoo rabbi sii jijjiire nama hedduu jira biyya ofii keessatti illee kan dalagamee jijjiiran. Mucayyoon tun mucayyoo yatiimummaan guddatte haadhaaf abbaa malee guddatte. Gadi jettee akka namaati yoo dalagatte bakka guddaa gahuu dandeessu biyya ofii keessallee teessee biyya Arabaallee ka dhufu namni yoo filannoo biraa dhabeedha biyya ofii keessatti yoo ala baatee jettellee akka misiliin jedhe kanatti birrii 800 ambiiroo qabanii beeytan ijoollee hojii galchina ijoollee awwal marraa birrii 800 yookiin 1000 takkaan fudhata namni 1000 jechuun 800 yoo ta'e birrii Itoophiyaa 30 beek 1000 yoo ta'e immoo 42 43 kana jechuun ji'a 10 birrii 430 qofa walii qabatti wanti tun waan dalagdu hunda keessaa yoo osoo waa walii qabatu dhabe wanna osoo balleessuu baattee jecha kana jechuun waggaa 11 ji'a 12 waggaa tokko guutuu mana madaamii daladde birrii Itoophiyaa 500 yoo guddatu wanti isiin argattu maaliif awwal marraa afaan illee beeytu waan ta'eef maal godhaa humna isiillee qisaasessina biyya Arabaa kana ni beeytan biyyuma keessatti hooma nyaattee dhugdee ittiin jiraattu yoo argatte ifaa jennu raafa yookaan yoo dadhabbii miidhama mucattiin amma kan isin argitan tun waggaa lamaa yoo argite wallaahi quuncoftee dalagaan Arabaa hidhakkutee nama fakkaatu ka ijoolleen fiiltariin diddiimattee wannaa deemtu kanaa miti kan ilaallee nullee arfaatee dhiisin bayni biyyaa si gargaarsisa ani nama namni illee si haa gargaaru mee biyya keetti ubbada deemneen yoo hin danda'u jette garuu birrii nun gurraa fi birrii sanii of mokkortee yoo dadhabde isiman sanii osoo namaan kadhatiin osoo namnu hafuura isiin dhagayin xumurattee gara Dubaayii ta'e gara Kuweet ta'e gara Saa'udii ta'e gara biyya isii ta'e haa baafattu. Ammaaf garuu ribeettaan Suuriyaan kan keessa ribeettaan tokkoffaa Kuweet illee banamtee jirti. Kuweet osoo deemte amma waggaa takkattu iyyuu faayidaa guddoo fiddi jechuudha. Kuweet banamtee haala bareedaadhaan deemaa jira jechuudha namni. Wallaa muyyattiin tun biyya keessatti faayidaa takka wayitu wallaahi wanni argattu hin jirtu yoo achi ilaaleetiin jedhu. Kun siisteriin xiyyamaa ga Dubaayii dhufte kun hojii 5 keessa jirti. Birrii 900 daladdi. Akkaawwantii ofirratti dalagatti faayidaa guddoo argatti si galee. An kanumaaf jedhe malee waan biraatiif miti. No atillee waan takka badii takka qabdu baraadha faate atillee namni kamuu aslan waan isaa fakkaatee yaada mataa isaa kennatuu danda'a jedhe. Atillee waan fayyaduuf jettee malee hamtuu takka illee qabu wanta atillee sirri. Ilaalna sirri ani bifa mana godhatu gisee tokko ani kana dura maatiin illee maal barbaadanaan jetteennaan
dura mana bunaan jedheeni achi booda immoo gaafa laalu birri mana bunaa biraan agaan turre achi booda deebisee maakidhaani ani mana Ramadan fashion erga eeshi biyya arabaa sana naa wayyaa jennaanini ishina jettee achi booda immoo keessanii maakii suuqii banachuufan ture akkasii jedheennaan kuma 200 doosii godhanillee hin banatta sanaa gadi garuu achitti maal hojjettaan jette ishii maal maakii baay'ee sila nama support na godhuuf waa takka shidhos kun barbaadu ammaan akkas gammadu kana dhuftee na agarte baay'ee natti tolaa achi akkas jedheeni jennaan kuma 200 illee otoo qabaatte suuqii banatta biyya keessattis otoo hojjettee sii wayyaa immoo biyya arabaas nan deema yoo jetti fedhii keedha ishiin lamaanuu in ofiishiitti nan daangeessine kan barbaadde deeminaan jette barbaannanis biyya alaa deemi barbaannas biyya keessatti hojjedhatte suuqii kanan jedhe kanammoo akkaati jette akkana siriin jedhe biyyuma keessatti suuqii kanas otoo mukkure baay'ee dasneedha nan gammada garuu ammaaraaci yoon dhabe dura mana bunaan banachuudha ture innis ta'uu dideennaan ammaaraaci ani qabu biyyuma arabaa kana suuqii banuudhaaf kuma 200 ol kan na gaafatuun beektu jireenya Itoophiyaanna sanaafi sigalee amma mootii siin godha sila naan jetteef gammadee haadhi faaxettis immoo baay'ee na beekti durarraa qabdee na beekti sirriitti maal keessaa akkan ture sila beektuufi baay'ee beekti bareechisee beekti. No aati faaxee yaadni siin jettellee sirri biyya keessa namni maallaqa haganaatiin homaa hin hojjetanii jette sirriidha jechisi. Homaallee namaan gootullee isaanillee namaan geettu birrii naganaa garuu kabakkaan nama ga'u baay'ina birriitiif xiqqeenya birrii osoo hin taane maal ni beektan kaayyoodha. Namni jabaatee kaayyoo qabaatee bu'ee bahee obsee yoo dalagate biyya keessa ta'ee biyya alaa ta'ee bakka fedhe jiraatu taanaan ni jijjiirama. Ati ammoo hin beekta bu'aa bahii jireenyaa wanti ani argin hin jiru wanti ani ittiin dadhabin hin jiru jettee afaan keetiin dubbatte. Erga kalees aarsaa akkasii kafaltee dadhabbii akkasii qabaattee dhiigalee har'a irratti jabaattee dalagattee jireenya kee jijjiiratu bakka guddaan of gahu. Waan argatte carraa argatte kana fayyadamuun gahee kan keeti. Are baay'ee dasneedha. Ani suuqiin kunis immoo baay'ee hin gammade. Akkuma ati jettee suuqii kana dhaabantanii yoo na hawwatte nan hojjedha maaliif ani nama kanas namni tokko bakka jira miti waan hawwaattu amma ani beeka kana waan kana dura hojiirra tureefu waan namni dhufi waan na baasu amma adda baafadhee beeka.